Shalom shalom nagaan waaqayyo hunduma keessanii fata'u akkam jirtu nagaa keessanii jedhee nagaa waaqayyo isin gaafachuun jaalladha namoonni nambeenne ani Fitsumin jedhama YouTube ko kanaafi aaraa kan taatan jechuudha arra sagantaan ani qabu sagantaa sanbata guddaadha arra yeroo kasaati sanbata guddaatti jechuudha yerootti waaqayyoon waaqeffannu yerootti waaqayyoon galateeffannu yeroo gabaabaa qabna jechuudha sagantaa ko keessatti maqaa waaqayyoo barabaraan eebbifamu waaqayyo sanu jiraachisee waaqayyo sanu gargaare eebbisuun sababii nurra jiruu fi waaqayyoon galateeffannaa achumaan dhalootatti guddummaa waaqayyoo fi gaarummaa waaqayyoo Yesus Kristos gooftaa barabaraa gooftaa lubbuu fi gooftaa jireenyaa ta'uusaa dhaloota wajjin wal barsiisuu fi dirqamatu nurra jira jechuudha obboloota koo kanaafi maqaa waaqayyoo barabaraan kan galateeffame haa ta'u isinis waaqayyo gooftaan guddaas na eebbisu warri waaqayyoon gargaaramtanii guyyaa irraa geessanii sagantaa koo kana yeroo hundumaa hirmaattanii kani itti eebbifamtanii anaanis na eebbistanii waaqayyo gooftaan dachaas na eebbisuun isiniin jedha arrasii walii wajjiniin waaqayyoon akka galateeffannuufidha iddoo kana kan hin dhufe maqaa waaqayyo keenyaa barabaraan kan galateeffame haa ta'u guddaadha waaqayyoon keenya amma malee waaqa guddaa waaqa jiraata waaqa abdii barabaraa waaqa baroota hundumaa jijjiiree utuu ofiisaaf hin jijjiiramin jiraatu gooftaa gooftotaa ta'e Yesus Kristos ilma waaqayyoon jireenya keenya keessaa qabna jechuudha maqaa waaqayyo barabaraan eebbifamu an guddaan gammada waaqayyootti an guddaan isa galateeffadha an guddaan isatti boqodha waaqayyoon keenya nuuf adda jireenya keenya bara keenya karaa keenya mana keenya dhala keenya isinin nuuf guyyaa tokkoof utuu hin jedhini waaqa nu baatee geggeessee arraan nu gee sababii ta'ee fi waaqayyo keenyatti guddaa gammanna warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii hin gammadu hin boqotu keessi isaanii boqonnaa qaba wanta tokkollee hin qaban yoo ta'e Kiristoos hin qabaachuutti namoonni gammadanii jireenyi isaanii gammachuudhaan guutee jiraatu baay'eetu jira kanaafis nuuni qooda Kiristoosiin qabaannee of keessatti jechuudha isa eebbisaa isa galateeffachaa isa wajjiniin akka kanattiin gooftaa jireenyaa kana wajjiniin laphee ofii jireenya ofiitti kennachaa waaqeffachuutu nurra jirachuudha kanaaf faarsaa tokko walii wajjin dhaggeeffachaa dubbii sagalee waaqayyoo keessaas iddoo tokko dubbisee gabaabaatti waaqayyoo walii wajjiniin galateeffanna obboloota koo maqaa waaqayyoo barabaraan eebbifamu haleluuyaa Yesus barabaraan gooftaadha Ilaalime Yesus ilmaan dhaloota karaatti gatame jooraasi eeggata ilaalime Yesus ilmaan dhaloota
kuftee ati eessa utuu ati jirtu Oicha bimani piti jabe kanaaf deebii qabda situ Hunduma daabata jireenya tadhaa'ee si harka fallisaa Inni baay'ee fiiguu si darbeera deemu dhugaa beektadoosaa Uumama hundumaaf jireenya labsite sirri bulchiisa keessa dhugaan hoogganamaa Wanta feete gochuuf aboo guutuu qabda fuula kee dhaabbattee eenyuutu si mormaa Isa namni boluu garaa madaa baatu mootuuti fayyisi Miidhama ilmoo namaa si duwwaatu mataa Yesuus dhugaanuuf mul'isi Uumama hundumaaf jireenya labsite sirri bulchiisa keessa dhugaan hoogganamaa Wanta feete gochuuf aboo guutuu qabda fuula kee dhaabbatee eenyuutu si mormaa Isa cabe obboloo garaa madaa baatu mootuuti fayyisi Miidhamni ilmoo namaa salphatti mul'ata dhugaanuuf mul'isi Warra dhugaa dabsee akaaksee jiraatu iddaan kutuu beektaa kunoo jiru keeti Eessa nama hundumaa adda baaftee beektaa eenyu sin biliqu jirra madaalliin kee Al takkaa mul'adhu murtii sirrii kenni dhadhaadhaa jira si eega sabni kee Joraa si eeggata ilaalime waaqoo imimmaan dhaloota Karaatti gatamee joraa si eeggata ilaalime Yesuus imimmaan dhaloota Karaatti gatamee joraa si eeggata ilaalime waaqoo imimmaan dhaloota Galanni fulfinni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u karaatti gatamee joraa si eeggata ilaalime Yesuus imimmaan dhaloota jedha waaqayyo gooftaan obboleessa keenyaa eebbisu waaqayyo bara baraan jiraataadha obboloota koo jooraan waaqayyoon eeggatu baay'eetu jira macaafa qulqulluu keessaas amantiidhaan dubartii shaashara gooftaa Yesuus Kiristoos tuqxeedha innan dubbisu jechuudha Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 20 kaaseen dubbisa kunoos gidduutti dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabbachuu didee rakkachaa turte tokko dugda duubaan dhuftee shaashara uffata Yesuus tuqxee isheen garaa isheetti uffata isaa duwwaa yoon tuqe nan fayya jettee yaaddee turte Yesuus immoo garagalee ishee argee jabaadhu intala koo amantiin kee si fayyiseera jedheen dubartiin si'uma sana fayyiteedha maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha dubartiin kuni waggaa 12 guutuudhaaf dhiigni ishee kan dhangala'e jechuudha riyyoota ishee duukaa firoota ishee bira taa'uu kan hin dandeenye maaliif sababii dhangala'uu dhiigaa guyyaa muraasaaf yoo namarra ture ammam akka inni rakkisaa ta'e obboloonni beektu jedheen yaada waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos garuu rakkina dubartiin kun waggaa 12 guutuudhaaf gidiraatti argite qaanii ishee isa ta'e leeyyoo ishee isa ta'e irraa galagalchee waaqayyo fayyisuu isaatiin ishee yaadate akkamittiin ishee yaadate immoo yeroo jennu akka dinqii fi akka baay'ee nama raajeeffachiisu gooftaa Yesuus Kiristoos dubartiin kun fuulaa fuulatti itti hidhattee miti kan isheen fayyinni siif ta'eera intala koottiin jedhe jechuudha
isheen amantiidhaan dudduuba isaatiin baatee jechuudha. Inni utuu inni deemaa jiruuti, utuu namoonni isa duukaa deemaa jiranii, utuu iddoo sana keessatti dhiibboon meeqa jiru, isheen dhaxxee dudduuba isaatiin yoon maal godhe nan fayya itti shaashara wayyaa isaatii yoon tuqee nan fayya, rakkinni koo kun narraa waanjoo ulfaataan ta'e, inni rakkina narratti ta'e, inni baroota narratti lakkoofsise, inni dhiphina koo barootaan irratti ta'e kun narraa jigaa, Kiristoosin abdii koo godhadheen, Waaqayyoo koo amanadheen, laphee koo guutuudhaananii dhaqee maal isaa tuqate, shaashara wayyaa isaatiin tuqate. Harka isaan tuqan jenne, miilla isaan tuqan jenne, nandha isaan tuqan jenne, maal tuxxiree shaashara wayyaa isaatii tutti. Shaasharri wayyaa isaatii fayyina akka inni baatu beetti jechuudha dubartiin kun. Amantiidhaaniti shaashara wayyaa isaatii tutte. Waaqayyo gooftaan macaa immoo isheen layyaasifne, isheen qaaneessine, akka amantii isheetii isheedhaaf ta'e, intala koo fayyiteetta ittiin jedhe, amantiin kee si fayyiseera ittiin jedhe. Waaqayyo gooftaan amantii keenya nurraa barbaada. Har'a eessa dhaabbannee akkamittiin Waaqayyoon amanannee jirra? Dubbannee duwwaa dhiisna moo qalbii keenyaan, yaada keenyaan, jireenya keenyaan Kiristoosin in amananna laata? Har'a mana keenyaaf, jireenya keenyaaf, dhala keenyaaf Waaqayyoon in amanannaa laata? Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru obboloota koo. Waaqayyo gooftaan inni dubartii sanaaf bara sana keessa amantii amma kana ga'u kenne. Waaqayyo arras waaqa keenya, amantii keenya Waaqayyo akka kanatti akka nu keessatti cimsuuf jabeessinee Waaqayyoon kadhanna. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Kanaaf isheen maal jette? Yooman itti siqee shaashara wayyaa isaatii tuqe fayyinni tokko anaaf hin ba'a, seenaan koon jijjiirama. Namoota biratti yoonaa bara sana keessatti jechuudha waggaa 12 guutuu yeroo dhiigni ishee kun dhangala'u, isheen layyoo guddaatu jireenya isheerra jira, dhiphina guddaatu isheerra jira, nama bukkee taa'uudhaaf dhiphina guddaatu isheerra jira. Maaliif baay'een keenya waa'ee kanaa beenna, in hubanna. Waggaa 12 miti, guyyaa 2 fi sa'aatii 2 walitti fufiinsaan dhiigni yoo dhangalee dhiphina mamii akka namarra jiru beekamaadha. Garuu dubartiin kun waggaa 12 guutuudha dhiigni ishee kan dhangalee. Yesus Kristos bara baraan gooftaan. Waggaa 12 yeroo dhiigni ishee dhangalee abdii ishee kutattee, yeroo isheen dhiphattee, yeroo isheen itti raafamtee, baay'ees waggaa 12 kana guutuu kadhatteetti ta'a. Garuu maal jetti? Guyyaa tokko eeggachaa turte isheen, guyyaan tokko akka isheedhaa dhufu beetti, guyyaan tokko guyyaan itti amantiin ishee ijatti godhatuuf beetti. Kanaafiti Waaqayyo ishee eeggattee jechuudha, Waaqayyo ishee amanattee jechuudha. Yeroo sanatti Kiristoos Iyesuus yeroo inni deemaa jirutti amantiidhaan dhaxxee shaashara wayyaa isaatii tutte. Haleluuyaa! Iyesuus bara baraan gooftaan. Shaasharri gooftaa keenya fayyina qaba. Jireenyi dubbannaan isaa fayyina qaba. Jireenyi isaa fayyina qaba. Jireenyi yeroo biyya lafaa kanarra ture adeemsisaa ture nuuf fayyina. Kanaaf har'a amantii keenya isa gati jabeessa sana amantii keenya cimsachuutu nurra jira jechuudha. Akka dubartii kanaa wanta nu rakkise hundumaatti Waaqayyootti dabarsannee kennannee amantiidhaan gara Waaqayyoo keenyaatti dhiyaannee Waaqayyoo gooftaa keenya laphee guutuudhaan jiraannee amanannee isaa wajjin akka taanuuf Waaqayyo gooftaan nu gargaaruun jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu obboloota koo. Kanaaf iddoo kanatti wanta tokkodha kan addana keessatti hubannu jechaadha. Har'a amantii keenya sagati jabeessa sana Waaqayyoo keenyatti qabaachuudha. Maaliif yeroo rakkinni tokko nutti dhufu, yeroo gidiraan tokko nutti dhufu, yeroo yaaddoon tokko nutti dhufu, Waaqayyoo keenya amanannee Waaqayyoo in godha. Kana Waaqayyoo seenaa keenya in jijjiira, Waaqayyoo haala keenya in jijjiira, Waaqayyoo bara keenya in jijjiira jennee Waaqayyoon amanachuutu nurra jira jechuudha obboloota koo. Kanaaf maqaan Waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u, maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Kanarra dhaabadheen sagalee kanaanii Waaqayyoon kadhadheeni gara xumuraatti geessa jechuudha. Waaqayyoo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Guddaa guddaan olii kan taate, mootiin olii kan taate, danda'a waan hundumaa jiraataa bara baraa Iyesuus ilma Waaqayyoo. Saba yaa Waaqayyoo gooftaa na ilaalaa jiran kanaaf yaa Waaqayyo sagalee Waaqayyo arran
dhaabadheerra dubbadheerraan kan kee gooftaa amantiin laphee isaaniitti akka dabalamu rakkina isaanii kan isaan irraanfachiisu hidhaa isaanii kan hiiku amantii guddaan tokko akka jireenya isaanii argatuuf sin kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati isaaniin gargaari waan isaanitti raafaman waan isaanitti abdii kutatan waan isaanitti yaaddaan hundumaatti yaa Waaqayyo gooftaa akkati amantiidhaan laphee isaanii guutuuf Waaqayyo guyyaa tokko seenaa koon jijjiira Waaqayyo guyyaa tokko bara koon jijjiira Waaqayyo guyyaa tokko haala koon jijjiira jedhanii gooftaa dhaabbatanii yaa Waaqayyo abdiidhaan laphee guutuudhaan akka isaan si eeggataniif yaa Waaqayyo gooftaa ani sin kadhadha lapheen isaanii amantiidhaan akka guutuuf lapheen isaanii jireenyi isaanii amantiidhaan akka guutuuf lapheen koos yaa Waaqayyo jireenyi koos amantiidhaan akka guutuuf sirratti akka of gannuuf yaa Waaqayyo manni koos sirratti akka of gatuuf sabni na ilaalaa jiru kun sirratti akka of gatuuf yaa Waaqayyo amantiidhaan yaa Waaqayyo gooftaa jabaannee akka dhaabbannuuf yaa Waaqayyo gonfoo ulfinaa sana isa bara dhumaallee yaa Waaqayyo gooftaa isi qabannee amantiidhaan akka fudhachuu dandeenyuuf ati nu gargaari maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati isaaniin eebbisi bara isaanii jireenya isaanii dhala isaanii mana isaanii eebbisi maqaa Yesuusiin dhukkubni bara keessa deemu yaa Waaqayyo gooftaa macaa isaaniin hin argatin jireenya keenya hin argatin mana keenya hin argatin maqaa gooftaa Yesuusiin qilleensa kana keessa deemuudhaan jireenya yaa Waaqayyo kiristaanotaatti yaa Waaqayyo gooftaa waldaan yeroo cufame kanatti yaa Waaqayyo kiristaanota dadhabsiisuudhaan laphee isaanii dadhabsiisuudhaan yaa Waaqayyo namni akkasin kadhanneef yaada garaagaraa jireenya isaaniitti gara isaaniitti kan darbatu yaanni ammeenyaa kamiyyuu maqaa gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u humna du'aa ka'uu Yesuusiin kan nyaatame haa ta'u gooftaa koo Waaqayyoo koo abbaa koo amanannaa koo dhugaa inni taate Waaqayyoo koo ati isaanii wajjiniin ta'e bara baraan galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u Waaqayyo gooftaan dachaas naa eebbisu kanaafi amantii dubartii kana waggaa 12 guutuu dhiigni ishee dhangala'ee amantii isheen argatte kana Waaqayyo gooftaan laphee keenya keessatti jabinaanii nuuf taasisu nuufis hin jedha Waaqayyo gooftaan sagalee Waaqayyo yeroo dhageenyu akkatti jiraannuuf nu gargaaru yaa Waaqayyo gooftaa hunduma isaanii waan gargaartee laphee isaanii immoo jabeessituuf ani sin galateeffadha galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u bara baraan ol jedhi maqaan kee eebbifamu gooftaa koo siyaa galatu eebbifamaa isinis warri na ilaaltanii warri YouTube channel koo kana hordoftanis baay'ee guddaa galatoomaa guyyaa sanbataa akka kanatti ni guyyaan itti Waaqayyoon galateeffadhuun qaba namni tokko uumamee amma biyya lafaarra jirutti amantii qaba amantii inni qabu immoo isa fayyinaa isa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jiraata bara baraa ta'uusaa dhalootatti nama imsiisu amantii guddaa akkasii laphee keessan keessaa qabaatanii naan yoomiyyuu callin jedhinaan kan inni isinitti himu Yesuus Kiristoosiin bara baraan gooftaa ta'uusaa dhalootatti maan isiniin jedha ergaa kooti kun har'a isinii fi amantii keessan immoo Kiristoositti jabeessa Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu YouTubein koo kuni Fitsum Mucaa Yesuus kan jedhudha laayikii gochuun sheerii gochuun subscribe gochuun maatii nuuf ta'a baay'ee galatoomaa eebbifamaa bye